Harkafuuni ashamaa ilmaan Oromoo kan idila addunyaatti argamtan hundi keessanuu nageenya keenya kan onni irraa burqee bakkuma isin jirtanitti isin haa dhaqqabu isiniin jenna. Mootummaan Itoophiyaa kaadiree isaa akka mooraa waraanaa galanii leenjii fudhatan hime. Egaa dhiheenya kana dargaggoo Oromoo bakkeewwan garaagaraa irraa qabanii mooraa waraanatti dirqiidhaan galchaa jiraachuun dhagahame. Eefa dargaggoo Oromoo kan dargaggoota Oromoo kararraa qabanii dirqiidhaan mooraa waraanaa leenjitti galchan booda mormiin hamaan hawaasa biraa dhalate. Kanarraa ka'uudhaan mootummaan Itoophiyaa kaadiroota isaa akka mooraa waraanaa galanii leenjii fudhatan ibsa baase. Bulchaa godinaa irraa hanga bulchaa aanaatti, bulchaa aanaa irraa hanga bulchaa gandaa irraa hanga bulchaa araddatti akka mooraa waraanaa galanii leenjii fudhatan hime. Kanaanis xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed miira isaa bifa gammachuutiin feesbuuka isaa irratti maxxanse. Mootummaan Bilxiginnaa waggaa 7 guutuu waraana keessa kan jiru yoo ta'u dhuma jalqaba bara 2019 waraana Abaahu Waboo waliin wal waraansa eegala. Wal waraansi Abaahu fi mootummaa Bilxiginnaa jidduu ture deemee Tigraayitti wal waraansa eegale. Tigraayitti waggaa 2 eega lubbuu namoota baay'ee galaafatee qabeenyaa fi diinagdee miiliyoonotaan lakkaa'aman eefa barbadeesse booda Pirootooriyatti walii galtee waraana dhaabuu irratti walii galan. Pirootooriyatti akkuma walii galaniin naannoon Amaaraa lola hamaa keessa galte. Lolli Abaahu Waboon fi mootummaa gidduu deemee akkuma lola Tigraay dhalatti lolli Tigraayis deemee lola naannoo Amaaratti dhale. Naannoo Amaaratti gochoowwan fokkisaa, gochoowwan qaanessaa dalagamaa ture. Akkasuma naannoo Oromiyaa keessatti waan gurraanuu dhagahuuf hin mallee dhagahaa turre. Amma immoo osoo kun kanaan jiru dargaggoo Oromoo bakkeewwan garaagaraatii qabanii kararraa fi manneewwan bashannanaa bakkeewwan gabayaa irraa qabanii mooraa waraanatti galchuu eegalan. Waggaa 7 guutuu mootummaan Itoophiyaa kan nagayaa argatee hin beekne yommuu ta'u ammaan tana immoo Eertiraa waliin waraanatti seenuuf akka jiru hayyoonnii fi miidiyaan addunyaa gabaasaa jiran. Artisti Kadiir Martuu artistiin guddaan Oromoon akka ija isatti ilaaltu dhukkubsatee sirarra ciisaa jiraachuun dhagahame. Artistiin guddaan kun hawaasa Oromoo bal'aa biratti jaalalaa fi kabaja guddaa qaba. Artistiin kun dhukkuba isaa yeroo dheeraaf dhossee ammaan tana itti jabaannaan uummata Oromootti naayyaa jee akka hiriyaan isaa fuula miidiyaa isaa gubbaratti ibseen. Artistiin guddaan Oromoon qabdu kun yeroo dheeraa mootummaa wayyaaneetii wajjin qabsoo wal qabuun miidhaan hamaan mootummaa wayyaaneetiin irra gahaa akka ture uummanni Oromoo bal'aan ni beeka. Amma garuu yeroo dheeraaf eefa dhukkuba isaa dhossee booda dhukkubni itti hammaannaan uummata Oromootti naayyaa jee akka hiriyaan isaa ibsetti. Israa'el balaa ibiddaatiin gaaga'ama hamaa keessa seentee jirti. Israa'el shanyii duguuggaa dhala namaa irratti raawwatee hin beekne uummata Filistiin irratti hogguu raawwattu. Eefa shanyii duguuggaa uummata Filistiin irratti raawwattee booda Hizboollaa waliinis dhukkaasa eegalte. Hizboollaanis firraa ittisuu meeshaa waraanaa gurguddaa Israa'elitti erguun Israa'el illee meeshaa qabdu hunda kara Hizboollaa achi deebifte. Biyyoota akka Iraaq, Iraan waliinis waldhabdee guddaa keessa seente. Osoo waldhabdee guddaa kana keessa jirtu balaan ibiddaa guddaan ka'e. Balaa ibiddaa guddaa kanaanis namoonni
fi namoonni qabeenya isaanii fi qe'ee isaanirraa buqqa'aa jiran mootummaa biyyoota addunyaarra jiraniif yaamicha dhiyeesse. Haga qophii biraatiin walitti deebinutti nagaan nu turaa. Chaayinaala Oromiyaa ONS madda odeeffannoo haqaa subscribe gochuu hin dagatina.